Kuma uftoos kuma kanii garsiisi majaanii ilma namaatti dhiisi. Barattoonni ciccimoonii fi barattoonni kaan maaliin wal caalan? Barattoota ciccimoo barattoota kaan irraa maaltu adda isaan godha? Mee har'a garaagarummaa kana dubbanna. Garaagarummaan barattoota ciccimoo fi barattoota barumsaan cimoo hin taane hedduudha. Isaan keessaa inni jalqabaa barattoonni ciccimoon ilaalcha injifataa qaban. Barattoonni ciccimoon ilaalcha barattoota kaan irraa adda ta'e qaban. Qabxiin lammaffaa barattoonni ciccimoon waan kamiyyuu baruu akka danda'an amanan. Sadaffaa barattoonni ciccimoon tooftaa barnoota ittiin milkaa'an ni beekan. Tooftaalee hin beeknes baruuf qophiidha. Kanaaf baruuf ni tattaafatan. Qabxiin afuraffaan barattoonni ciccimoon kaayyoo, karooraa fi kaka'umsa mataa isaanii qaban. Qabxii shanaffaa barattoonni ciccimoon hamma isaanirraa eeggamu caalaa tattaafatanii hamma isaanirraa eeggamu ol hojjetan. Qabxii ja'affaa barattoonni ciccimoon naannawa takka haala barumsaaf mijatu, naannoo kaayyoo isaanirratti isaan deeggartu, hiriyoota barumsaarratti isaan deeggaran kanneen isaan tumsan naannoo akkasii uummatan. Qabxii torbaffaa barattoonni ciccimoon itti gaafatamummaa fudhatan. Qabxii saddeettaffaa barattoonni ciccimoon sababsatoota miti. Barattoonni barumsaan hin milkoofne garuu sababsataa jiraatan. Qabxii saglaffaa barattoonni ciccimoon fedhii irraa osoo hin taane kaayyoo hegeree ilaalan, kanaaf fageessanii yaadan. Qabxii kurnaffaa barattoonni ciccimoon if beekan, cinaacha laafaa fi cinaacha cimaa isaanii ni beekan. Qabxii kudha takkaffaa fi tan dhumaa immoo barattoonni ciccimaan bu'aa gaggabaabaa, bu'aa xixiqqaa irraa argatan osoo hin taane adeemsa irratti xiyyeeffatan. Sababnis kaayyoon isaanii, galmi isaanii wantoota xixiqqaa irraa kana argachuu osoo hin taane mul'ata boruu isa hegereessan dhugoomsuu waan taateef barattoonni ciccimoon bu'aa argatan osoo hin taane adeemsa irratti xiyyeeffatan. Agartanii garaagarummaan barattoota ciccimoo fi barattoota kaanii, garaagarummaan barattoota barumsaan milkaa'anii fi barattoota barumsaan hin milkoonee qabxiilee kanneen. Garuu qabxiilee kanneen qofaa miti, kanneen biroos ni jiran. Warri 11 kun garuu warra akkaan bu'uuraati. Kanaaf qabxiilee kanneen irratti isinis barattoonni amaloota akkanaa kan hin qabne amaloota kana horachuudhaaf tattaafadhaa. Barattoonni amaloota kana keessaa hanga tokko qabdan iddoowwan hin qabne fooyyeessuuf guuttachuudhaaf carraaqaa. Barattoonni amaloota kana qabdan immoo daran cimaa. An Dr. Eliyaas Abdallaati. Na hordofaa barumsa milkaa'uu irratti haalaan isin deeggarra.